Hello. Welcome to FinFin Radio. FinFin Radio runs 24/7 and it intended to entertain you in Oromo music, drama, comedy, and public opinion. Sometimes we invite guests to share with us their experiences. You can listen to FinFin Radio on www.finfineonline.com or by calling 716-748-0835. Anisha Solomon akkam nagaa keeti. Rabbiin galanna gofayyaa kooti akkam. Dubartii keessaa ishii duraa, artistii keessaa ishii duraa taatee keessumaa raadiyoo Finfinnee ta'uu keetiif maqaa reediyoo kanaatii fi akkasumas maqaa dhaggeeffataatiin baay'een si galateeffadha. Anis naafeeruu keessanis baay'een si galateeffadha waaqayyo siif. Anisha እኔና አንቺ እንግዲህ ባይሊንጓል ነን። አንዴ በአማርኛ አንዴ በኦሮምኛ እያል እንግዲህ ዛሬ እንጫወታለን። በዚህ አንቺም ትስማሚያለሽ? ምንም ችግር የለም። አየ ሀኒሻ ጋፊ ኮነን ጀልቀባቲ ሜስርቢቱ አከሚቲ ታቴ አከሚቲ ቢደኒ ሆጃኒ ጅሩፍ ጅሬኝ ገራ ስርባሴ ፊዴ gara sirbaa kana fide akka carraatti iddoo tokkotti namooti walitti qabamanii fiilmii hojjechuuf achirratti deemee tananii hirmaadhe achumarraan fiilmiin sun hojjetamuu erga jalqabame booda gaaf tokko teenyee hiriyaa koo tokko hojjenee sirba isheerraa fudhadhee hojjennumaan sirbinu ammas manaajara koo ta'uu kana dirmasaa'utu na dhagaye achiiti na waamee sagalee bareedaa qabda maaliif ittiin hin hojjettu naan jedhe innis fiilmii sana kan hojjechisiisu keessaa tokko ture achumarraan yoo nama gargaaru qabaadhee maaliif hin hojjedhe sagaleetti seene jalqaballee waa'ee sirbaa keessa kooyyuu hin jiru ture waan an beekuuf hin qabu ture achumarraan hin jalqabedha. Qallisteetuma sagaleedhaan gungumte moo maayikiroofoonii fudhatteetuma sirbite gaafa sana? Lakki sagaleedhumaan hin gungume. So durumaayyoo akka sagalee qabdu beekta gaafa sana si jalqabe sirbituu ta'uun. Sirba gaafa sana sirbite yaadatta. Gaafa sana ittiin jalqabde sanaan ittiin nama iddilnasaa'ullee sirba sagalee qabda mee sirbii kasiin jedhee yookiin immoo hojii kana ilaalcha kan harkise ilaalcha namaallee kan harkise sirbisuun sirba kami gaafa sana? Innillee sirba kana sirbinaan jedhee miti garuu hiriyaa koo wajjin teenye yeroo utuma sirbuu callumedhee gurra buusee nu dhagaye. Hiriyaan teessuun sirbituu taate ishiinoo? Lakki isheen sirbituun taane fiilmiin sun isachumaan badee ani isachuma keessaa bahee nas ga'e jechuudha. Sana booda maaltu ta'e itti fufime? Isa booda gaa sirba shaakaluun jalqabee sirba afaan Amaarinyaa afaan Oromiyaa iddoo adda addaa irratti deemee warra faranjoota kanaan sirbuun jalqabee achirraa kaanee gaa sirba mataa koo hojjechuu jalqabne jechuudha.
walitti dhufeenyi Dilnasaw fi kee gaafa sana jalqabe moo durayyuu wal beektan? Lakkaati fiilmiidhuma sanatti irratti bare malee isa dura hin beekuni. Garuu inni miidiyaa kana keessaa gatii hojjetu nama beekamaadha. Anillee beekuun ture. Mee waa'ee fiilmii sana natti himi maal ta'eef fiilmiin sun? Fiilmiin sun egaa beeku achumarraan dhaabbate ani garuu achi keessaa bahees gahuu koo duwwaan beeka. Anaaf karaa ture iddoon sun. Ajaa'iba odoo gaaf sana fiilmiin sanaaf waamamuu baattee irratti hirmaachuu baattee tarii sirbituu hin taatattee yaadda? Tasumaan yaadu garuu maal beekuun nurra jira Waaqayyo siif yeroo karaa banu karaa adda addaan karaa sii qaba. Waaqayyotu eeyyame as gahuu koo kana hojjechuu koo kana keessa lixuu koo hidheessa yaada malee. Kaasetta meeqa maxxansiiste eega sana sirba meeqa sirbite tokko lama? Egaa yeroo jalqabne nunillee kan yaadne siidii afaan Oromiyaa tokko Amaariyaas adda adda boonee hojjechuu yaadnee turre rakkina adda addaan kan nurra ga'ee fi siidii tokko irratti ja'a goonee hojjennee baasuu dirqamanitti ta'e garuu ani finne siidii jalqabaa guutuu isaa akkasumaan afaan Oromiyaa fi afaan Amaariyaa dhageenyee ganneerra jechuun gaarii miti baay'ee cimaan turre kana siidii lammataa irratti egaa hojjechuu jalqabnee namni sun bareechuudha. Siidii dura hin ganneette? Siidii dura hojjennee hin ganne cimaan turre baay'ee innis naan jedhee siidiin kun baay'ee gaarii miti hojiin isaas bareedaa mini kuftee haftaa yoo ka'uu barbaadde namoonni waan gaarii hojjettee yoo ka'uu barbaadde waan gaarii hojjennee baasnaati obsa godhadhu anis biran jira waan jarjarsiisu hin jiruuti maaltitti fakkaate naan mari'ate manis egaa nama gatii hin qabnee fi sumaamanii tanan turedhe. Jalqaba irratti siidii afaan Oromoo tokko afaan Amaariffaa tokko sirbuuf jennee turreeyyuu rakkoon nuquun nameetii ja'a dhugoonii sirbinee jette. Rakkoon sun maal inni rakkoo ibsuu dandeechu? Rakkoon sun egaa nama walaloos yadaloos nu kennu baay'ee argachuu hin dandeenye waarni nuun arganne horii nurraa nyaatanii nurraa deemanii suma lakkoofnu waggaa tokko 2 3 4 jennu nurratti lakkaa deeme egaa waggaa 7 8 guutuu isuma wajjiniin lakkannu isa booda deemnee immoo Waaqayyo nu gargaaree kan hojjetu jechuudha. Walaloon fi wadaloonni hin gurguramaayi hin beekone sana? Baay'ee malee. Gatii isaa meeqa? Jechuun egaa akka gabaatti tokko miti hundumtu. Eenyutu tilmaama? An gurguratutu gatii tilmaama moo an bitutu tilmaama moo gabaan isaa akkamitti beekama? Walii galuu hin dandeessaa. Isaanis gadi deebisuu hin danda'u kanaachi immoo maatii addee itti dabaltee laachuuf hin dandeessa. Hin beekta jireenya biyya keenya. Garuu jechuun hundumtuu kan mataa isaa qaba. Akkuma barreessaa sanaatitti jechuudha. Akkuma wanni inni barreesse strongidha moo cimaadha moo cimaa miti isa jedhu. Isa sitti filataa yookiin immoo yaada laattaa fi nunillee yeroo baay'ee yaada laannee fi nu qabeessu. Kan isaaniif yoo hin jaallatte ta'e immoo fudhachuu hin dandeessu. Afaan Amaaraati moo afaan Oromooti walaloonati dursitee bittee maallaqallee sirraa nyaatanii walalooleen arganne kun? Karaa lamaanuu. Mee sirba afaan Amaaraa sana eenyutu siif barreessa maallaqallee sirraa nyaate maqaa isaa yaadatta? Isa karaa kana isatti sii dabarsaa inni sitti ta'e wayyu? Isa boodanitti haasa'ee rakkoon qabu. An afaan Oromoo? Lamaan isaayyuu gatiin inni manaa jira ta'ee fi isatu walii galee kanumaafuu. Sana booda siidii lammataa irratti sirbitee an duraa hin gattanii kan lammataa sii bahee garuu ani isaa Salamoon inni dhaggeeffadha sirba bareedadha. Uummannis yuutuubii kanarratti namoota dhaggeeffatte lakkoofsa guddaa laalu baay'eedha. Ati yoo akkamitti agarte lafumaa kaatee sirbitee uummata akkasii waliin wacee baay'ee bareeda garuu. Baay'ee galatoomi. Jechuun egaa namooti baay'een isatti namoota sirba koo jaallatanii baay'een isaanii galateeffadha. Jaalala isaanirraa naa qaban irraati namichi cimee kanaaf gahuu danda'e. Lafumaa kaaseetu sirbituu taate gaafa siidii lammaffaa kee gabaarra baastee atuu isteeji irratti baastee sirbuma keetiin si simatan kana akkamitti agartee isin jedha. Sirba kee namooti yoo jaallatanii jalqabdee akka isaanitti jiru gaariidhaan si beekan yoo beekte sirraa bisuu hin danda'u. Gaarii bagaa waan an hojjedhe namni naa jaallatee yaada. Eessa bitama jechuun kaasanni kee suuqirraa immoo weebsaayitii adda addaatirraa immoo eessaa namni bitata? Weebsaayitii irra akka jirutti jira.
iPhone irraa Amazon irraa CD Baby irra iddoo baay'ee jira achirraa argachuu hin danda'u. Garuu biyyattis suuqii warra CD gurguru irraa argachuu hin danda'u. Biyya alaattis ana biras jira. Biyya Ameerikaas suuqii arfan qalloo kan jedhamu jira. Biyya CD DC iddoo adda addaa jira. Iddoo hundumaatti faffaca'ee jira. Hannisa yeroo ammaa kana sirba dur yoo sirban kaasettuma yookiin immoo diviiduma abbaa sana bitatu amma teknooloojiin geeddaramee sirba namaa kaasanii YouTube irratti daawunlood godhanii akkasiin sirba namaa argachuun hin danda'ama. Bu'aa inuma qabaa kana booda akkasumatti illee nam tokko sirba namaa firii dhaggeeffata otoo hin bitin ammallee immoo kanarrallee darbee gatiin nama argamee namni waa fudhatee galaa maallaqa sirbituun jechuu gooti. Warri daawunloodii godhu kun dhugaa kanaan namni waan hundumaa achirraa gatii argatanii fi waan argatanii qabu. Garuu waan ati achirraa argattu namni si beekaa, namni si baraa. Yoo baatee maanni konsertii kan hojjettifaa isaan si baru. Garuu koopiraayitii yoo qabaattee akka namoota irratti si jalaa hin baasne hojii kee godhuu hin dandeessu. So sirboonni ati amma sirboonni kee YouTube irra jiru fedhii keetiin achi taa'a malee yoo barbaadde ani fedhii keenyaan achirra waan hin goone duwwaatu jira malee koopiraayitii qabna. Naagalee yoo barbaadde kaasisuu dandeessa yoo barbaadde dhiisuu dandeessa jechuudha. Jechuun waan nun barbaadne facaasne abbaan barbaade garuu waan hin irraan keenya immoo. Annisha amma sirbitee kaasetta kana uummataan ga'uudhaaf. Egaa gaafa sirba kana yaadde gaafa fiilmiidhaaf manaa baatee waa'ee sirbaa yaadde sana jalqabe hagamsitti fudhate? Baay'ee yeroo dheeraa nutti fudhate. Nunillee kan nutti fudhate egaa waan lamadha. Tokko namootatu nutti qabata. Lammata eddan hojjenne meemmoo hojjenne booda immoo sirba namooti naa kennan suni cimaan ture. Ani immoo biyya deemeen hojjedhe Dullasaana bira hin turre muuziqaa gaarii akka ta'e walaloo gaarii fedaloo gaarii akka ta'e namni naan ilaalle ture qobaadhuma kun deeme gaafa deebiin dhufu immoo inni ilaalee gaarii miti. Kana yoo baasne kufnee hafnaa amma kanatti dadhabnee irraati obsa godhadhu naan jedhee ilaallee kanaaf yeroo nutti fudhate malee waan biraan. Sirboota amma sirbitu kana walaloo situ barreesse moo namatu sii barreesse moo akkuma kanaan dura moo namarraa bitteetu kaanis nyaatamaa kaanis immoo sii deebi'eetuma akkasiin sirbite walalootu isaan warra darban kana jechuudha warra already gabaarra oolchite kana. Anillee barreessine barreessuus hin danda'u namoota adda addaarraa fudhannee nama adda addaarraa bitanne. Garuu yaada adda addaa nurraa ba'eetu waan akkasii nu barreessaa hin gaafanne. Hannisha yeroo ammaa kana ijoolleen Oromoo afaan Amaaraa hin sirbanii afaanuma Oromoo sirbu fakkeenyaaf ijoollee afaan Amaaraa hin beekan jennee yaadnu akka Taaddalee Gammachuufan Finfinnuma dhalatanii afaan Amaaraa hin sirbanii afaanuma Oromoo sirbu kunis immoo yeroo ammaa kana dammaqiinsa jirurraa afaanuma keenya guddisnaa kan jedhurra ati garuu nama addaa taateeti afaan Amaaraas afaan Oromoos wal bukkee sirbitaa akkamitti kun ta'uu danda'e? Anillee lamaan isaa gatii hin danda'u hojjechuun danda'a jedheen hojjedhe Dillasaa wajjin haasofnee hojii kana keessa galee yoo afaan baay'ee beektee afaan hundumaan sirbite iyyuu nama hundumaa akka galutti kun olsi godha malee garsiin godhu karaa kanaafuu deebii biraan qabu. Kanarratti kanan dabaluu barbaadu ituun afaan hundumaa danda'ee sirbeeyyuu natti tola garuu amma jiruu satti fidaa jiru kanarratti afaan Sudaanii illee itti dabalaan jira. Afaan Sudaanii maaliin Arabinyaadha moo afaan biraati? Afaan Sudaanii jechuun afaan Arabinyaa. Yeroo waan akkasiitti daddabaltee hojjettu odeensii keessa dabalata malee waan dhabduu qabdu. Egaa waanuma namni yaada tokko qabaachuu mala jedhurraan ka'ee si gaafadha. Malee gaafii kiyyaa miti kan akkasii gaafu kan afaan Amaaraatti noo sirbite hammeenya waan qabu natti fakkaatu namni tokko akka hammeenyaatti fudhata kan akkamitti ilaalta? Afaan walii galuuf malee afaan jibbuu nurran jiru. Achirra waan jiru siistamii ittiin nu bitu jibbuu qabna malee afaan jibbuu nurran jiru. Garuu hundumni keenya immoo yaada adda addaa qabna. Maaliif kana yaaddee dheessa sanaan maa kana goosisuu hin danda'u. Suuqii yeroo banattu nama tokkoof duwwaa banta nama hundumaaf akka ta'u fettee banta. Afaan beekan hundaanuu sirbuun hammeenyaan qabu jettee ati. Cubbuun qabu nuun siistamii achirra jiru jibbuu qabna malee afaan biyya ormaayyuu kunoo teenyee
ittiin bulla namoota wajjin kan keenyatiiti. Waan akkanaa kana sirbuudhaanii nama keenyaan bakki itti walitti si buusee bakki namni hamantti afaan namatti dubbate jira. Maa sirbitee deemoo? Lakki. Ammoo namni Oromoon dhaggeeffatu sitti fakkaata afaan Amaarinyaa kana. Maali gaa akkuma beeknu maa wal gaafannare. Inoo dhagaa jirtu jedhe. Sirba kamirra jaalatta? Sirba hojjedhe hundumaayyuu nan jaalladha gaa ofii kee jaallattee kan hin hojjenne namaaf kennuu hin dandeessu. Kanumaafuu nan jaalladha sirboota koo. Siidiin darbe suni sirba afaan Oromoo ja'a qaba, afaan Amaaraa ja'a qaba miti? Isa afaan Oromoo sana hojjechuu dandeessaa amma? Reefuu rimarraa na kaase gaa. Suutumati. Akkasumattiin siidii irraa isin affeeruu naa wayya. Hin danda'amu. Akkas taanan gaariidha. Wanni ani jechuu barbaadu asirratti sirbituun afaan Oromoo ta'es afaan Amaaraallee baay'eetu jiru. Sirbituun afaan Oromoo dubartii baay'een hin jiru. Otoo lakkoofnayyuu nama xiqqoodha. Atillee kana inuma beektan natti fakkaate. Kunis immoo akkuma atu jette kana bu'aa bayii adda addaatitu rakkoo adda addaatitu quunnamuu danda'a. Walaloo dhabuutu danda'a. Walaloo duubee bitanii dhabuu kanatu danda'a. Namoota akkasii bu'aa bayii qaban kana yaada maalii dabarsita? Gorsa maalii dabarsita? Durboonillee baay'ee warri sirbu jiru carraadhuma ta'ee namatu ija keenyaan ilaaluu dadhabillee baay'eetu jiru. Yaada isaanii kennu immoo akkuma beektu kaampaaniin hin jiru biyya keenya kan sirba sirraa biteetti gurguree kana godhatu. Amma namni hundumtuu mataadhuma isaatiin tattaafata. Qabeenyas baay'ee hin qabnu waan qabdu siidii sana irratti fixaa namni sirraa waan hin jedhu. Garuu waan dabarsuu fi barbaadu sirba duwwaanituu hin ta'in waanuma namni adda addaatiin jireenyuma isaatiin waan kana hojjedheen kana asirra gaafan warri jedhuufi abdiin kutatinaa hamma barbaade yoo fudhate hin geessa amma rafteeki hin geessa amma yaadake amma yaadde iddoo geessa jedha garuu ciminaaf obsina gatii barbaaduu fi jabaadhaa. Cichaa bakkuma jirtanitti cichaadhe. Chuma cimanii jabaattee chuma lafa dhaabbattutti hojjettee irra ga'uuf baaniitti malee jiruun hundumtuu abdii waan si kutachiisudha har'a hundumtuu. Abdii yoo kutatte isa sana keessa lixaa kanan hojjedha isaa kana jettu hundumaa keessaa iyyuu argatiin itti hojjetiin waan ati yaadde iddoo yaaddesituu sirra darbe. Rakkoon nama keenya keessattuu kan dubartii abdii kutannaa odoo hin taane carraa dhabuu natti fakkaata. Opportunity jedhamu kana opportunity dhabuu natti fakkaataana. Maaf jennaan tokko namni keenya baay'een isaa maybe harka 90 qotee bulaadha. Warri qotee bulaan sagalee bareedaa qabanii garuu teknooloojii ammayyaatiitti ol fidachuudhaaf tokko carraan akkasii hin jiru. Warri carraa akkasii argates immoo rakkoo maallaqaasitu jira. Rakkoo maallaqaa sana biras immoo darbeetu wallaaluunis hin jiraata. Kan akkasii kanatu jira. Fakkeenyaaf anumtuyyuu fandii gaafadheen ture mucaan tokko mucaattii Qatafarii jedhanii sagalee bareedaa qaba. Kiliippii tokkichaa YouTube irra jira. Isarraa dhageenya mucaan kun poteenshaalii qaba. Namni keenya otoo gargaaree fandii gaafannee namni keenya harka ni hidhatu waliin gargaaru waan akkasii kana hubatteef taate kan nama duuka dhaabbatee aizoo itti fufi jabaadhu sin gargaaramuu hin dandeenye waan akkasii kun barbaachisaa miti. Baay'ee malee. Baay'ee malee namnumti 20-30 illee siinsi gaddaruu hin danda'a kophaa keessa nama tokko taate. Isa 40, 50, 60 dhiisiiti namni 20 walitti qabame nama tokko gaddaruu hin danda'u. Waan xiqqoodhaan gaddaruu hin danda'amu. Anisha namoonni baay'een ofuma walaloo barreeffate yookiin immoo kan barreessa irraa fudhatee ofuma biizinasii isaa fixate malee maanaajera maaloo wanni jedhan kun jiru. Ati maanaajeraa sochoota akkamitti ta'e wanni kun akkamiin faayidaa asirraa argatta? Jechuun jalqaba isaa akkuma duraan dursee sitti isatu na arge isatu waan kana keessa galu godhe kanumaafuu isatu na gargaare karaa hundumaan. Akka haadha koota abbaa koota ta'ee nama na guddisee ibsuu hin danda'a. Namni tokko ka'eetii isa sin barbaachisu atuu hin dandeecha atuu hin gootaa yaaduma irratti hirkattee namarratti hirkachuu bartee yookiin immoo isa yookiin namni biraa maanaajera yoo ta'e manipuleet jedhama wanni sun to'achuu baay'iseeti malee atumtuyyuu hin dandeecha hoosiin jedhee deebiin kee maali?
Jechuun egaa inni karaa na buusee isaan nagaatan har'a hojjechuu nan danda'a deemuu isaa anaaf xinnoo ishee cubbuudha sammuu makootii waan natti dhaga'amu qaba. Waan an hojjedhu nan beeku lafan deemu nan beeku dhaqee lafa waan an godhadhu beekuu nan danda'a. Garuu inni karaara na buuseera gamoo nagaatee isaan ani fi koobiddatti galagalchee deemu anaafuu cubbuudha maaliif gaafa rakkinaana wajjin rakkatee anaaf irra naateera nagaatee dhiisee ni deemu. Amma bareera. Kanumaafuu hamma dhumaatti yoo na duukaa ta'e iyyuu anaaf gaabbii toon ta'in baay'ee gammachuu natti dhaga'ama. Maaliif akkan isin jedhee dullassaa jechuun manaaf jira duwwaa hin ta'in akka haadhaas akka abbaas akka obboleessaa akka hiriyaatti kan na gargaaree na bira dhaabbateera. So he is my family forever. Ay gaariidha garuu hundi keenya iyyuu jireenya keenya keessatti nama wayiitu jireenya keenya keessa jira akka har'a ga'uudhaa fi nama wayiitu irratti hirkanne yookiin immoo gorsa namaa fudhanne yookiin immoo ilaalcha deemsa namaa ilaalleeti bakka kana geenye malee namti calliseetuma ka'ee bakka har'a ga'e hin jiru. Someone is in our life yeroo tokkotti. Innaa kana hubatteetuyyuu ulfina kennuufii fi kabaja kennuuniif dhugaa si ulfeessa malee sillee bakka xixiqqeessuu hin qabu suni yaada gaariidha. So ammallee sirbuudhaa fi showuu adda addaa bu'aa qabaattanii isatuyyuu sii fi qopheessaa jechuudha. Doondumaa kan na qopheessu doondumaatti kan waan hojjennuu qabnu kan na gorsu isadha. Gaafa ammaatti isaadha. Saboon immoo waaqa ture. Garuu boriif waaqayyo yoo achiin nagahee isumatu jira. Sirriidha. Amma waan hundumaa isatu hojjetaa jechuudha. Jechuun yeroon ani immoo isa waan inni naan jedhu duwwaa sun ta'in anis itti dabalameen hojii naafee hojjedha qobaasaa sun ta'in wajjin haasa'u. Baay'ee bareeda. Kaasinni kee gabaye waggaa 3 guutee. 2013 waggaa 2 edda siidiin. Waggaa 2. Inni lammaffaan hin yaadamne amma maaltu jira? Maal hojjechaa jirta? Amma yadaloos walitti qabaan jira. Inni taanu keessaa afaan Sudaanii qaba. Egaa walitti qabaan jira jechaan jira. Hin teenye. Yeroo murtaa'e qaba ji'a waggaa tokko waggaa 2 moo akkuma fudhate? Waa'een sirbaa kun baay'ee yoon haadha kee kana hojjedhe ittiin ta'u maaliif nuun biyya ormaa jiraannaa warri muuziqaa hojjetu kunis baay'ee hin argattu. Meeshaalee qabatan jirullee garuu isaanii walitti qabu jireenya adda addaa gatii jiraatanii fi amma akkasiitti yeroo kanatti hojjedhee baasa waan jechuudha. Garuu jalqabeera walitti qabu. Artistoota Oromooti walitti dhufeenya qabda. Artistiin Oromoo dubartiitu xiqqoodha malee warri dhiiraa baay'eedha. Namoonni akka Qamar fa'anii jiranii biyya keessatti immoo namoonni akka Sanyii Mootii sirbu kun eenyuun dhiqa? Hacaaluu fa'aa namoota akkasii kana walitti dhufeenya qabda. Hacaaluu fa'aa yeroo dhufanii waliin quunnameen ture wal arginee irraa dubbifeera. Garuu akkuma akka artistootaatti waan ani aqaaburii warri bilbilee yookiin isaanii wajjin wal argee waan mari'atu hin qabu. Warra dhiiraa duwwaa baay'atan jedheen durbooliin keenya baay'een jiru. Garuu biyya alaa kana keessa baay'een jiru. Garuu isaan achi keessaa gatii gadi ba'anii namoota irratti argamaniif malee dubartiin ciccimuun baay'ee jiru. Isaaniin gadi ba'ina maali? Turoggaa gochuuf biyya Ameerikaa dhufanii dhiira 4 dhufe dubartii takka illee of keessaa hin qabanii agarre. Egaa sawaametu balleessaa qaba malee ijoolleen durboon baay'ee jiru. Shamarran baay'ee jiru. Warra shamarranii walitti dhuftaare kaftaanaan. Lakki nama nuuf akkasumas hin jiru isaanii dhagaa. Walitti dhufeenyi bu'aan qabu. Intarneetii kan malee jechuun anillee namni na beeku yaadu garuu akkasumas isaanii. Sirboonni kee inni dhufu kuni sirba jaalalaati moo sirba siyaasaati moo? Lamaan isaayyuu hundumtuu makaadha. Baay'ee bareeda. Hamilee qabda, mooraalii qabda dhugaa akkasitti lafumaa kaatee sirbituu taatee ammoo haala addaatiin sochoota jechuun maanajeraan sochoota afaan lamaa yookiin afaan sadiin sirbita. Namni waan akkasii kana fakkiisii ta'e jiramoo callisteetuma ofuma hordofteetuma akkasumatti sirbita malee akka abaluu kanan ta'e namni ati jette jira. Akka Asteer Awwaqee faan ta'a jettee. Lakkiin maqaa isaanii iyyuu hin beeku ture. Egaa. Tokkoffaa an mucaa baadiyyaati sirba waan an dhaga'ee guddadhe sun qabu achirraa ba'e immoo as geenye immoo ani yeroo baay'ee bataskaanan ture
beeku namni tokko yoo namni fakkiinaa ta'e hin jiru anofuma koota'een dhufe. Okay. Meeqa sirbi kee kun walitti hidhata qaba maanajara keetiin maanajara keetitti tanaa sa'aatti naa kennika. Kamera tokko galasoo. በአማርኛ ለተርጉምልኝ እንግዲህ ሰው ያለችውን ስላንተ ያላት ብዙ ነው ድልነሳው አባቴም ነው እናቴም ነው አድቫይዘሬም ነው ካውንሰለሬም ነው ማናጀሬም ነውና ብዙ ነገሬ ነው ትላለች እንዴት ይሄ ነገር ሊሆን ቻለ አልበዛም እንግዲህ በዛ ወይም አልበዛም ብሎ ለመናገር ያስቸግራል ምክንያቱም አንተ ለአንድ ሰው አንድ ነገር አድርገህ ያ ያደረክለት ሰው ያደረክለትን ትንሽ የሚሆን ትልቅ ነገር አመስግኖ ከተናገረ እንግዲህ ያን ምስጋናውን በጸጋ ከመቀበል በስተቀር ሌላ አማራጭ አለ አይመስለኝም ግን ዋናው ነገር እሷን የምታመሰግነው ምናልባት አባታዊ ምክር ልጆች እንደምመክረው የሁለት ልጆች አባት ነኝ እና እሷም ከልጆች ያለያትም የወደፊት ህይወቷን ለመምራት ምን አይነት መንፈሰ ጠንካራ መሆን እንዳለባት እና የተለያዩ ነገሮችንም እንግዲህ እንደ ልጆች ስለምመክራት እነዚያን ሁሉ በሙሉ ከግንዛቤ ውስጥ ከማስገባት የመነጨ ነው የሚመስለኝ በግጥም በአማርኛም በኩል በኦሮምኛም በኩል ብዙ ችግር ገጥሟት እንደነበረ በዚህም ገንዘብ እንደተበላች ነግራኝ ነገሩን ግን ወደ አንተ ያዘነበለችው አንተ ነው ብዙ ጊዜ የምታውቀው ብዙ ነገሩን የምታውቀዋለች ልትነግረን ትችላለህ አዎ በማያጠራጥር ሁኔታ ብዙ ገንዘብ ተጭበርብረናል ይህ ሊሆን የቻለው ግጥም ገጣሚዎችም ይሁኑ ወይም ዜማ ደራሲዎች ብሎም ደግሞ ሙዚቃውን የሚያቀነባብሩት ስራውን ከመጀመራቸው በፊት ቀብድ ይቀበላሉ ከሞላ ጎደል እና ግማሹን ገንዘብ ከተቀበሉ በኋላ ስራውን ምንም ሳይሰሩ በዚያው ጠፍተው ይቀራሉ ስለዚህ እንደው ነገሮችን ለትንሽ ዘርዘር ለማድረግ ያህልኛ ኦሮምኛ ግጥም ዜማ ለሚደርሱ አማርኛ ግጥም ዜማ ለሚደርሱ ብዙ ገንዘብ ከፍለናቸው ገንዘቡን ከተቀበሉ በኋላ የዋሽታ ሆነው ቀርተዋል በዚህም በጣም አዝነናል ይህ ችግር ገንዘብ መጭበርበር ብቻ ሳይሆን እነሱን ስንከታተል የሃኒሻንም ወርቃማ ጊዜ በከንቱ አባክነውበታል በዚህም በጣም አዝኛለሁ ግን ብዙ ጊዜ በተለያዩ ቃለ መጠይቆች ገልጸናል ገንዘብ ያጭበረበሩን ሰዎች አሁን ግን ሃኒሻም አንድ ጥሩ ደረጃ ላይ ስለደረሰች የነዚህን ቃላባዮች ስም በየጊዜው እየዘረዘሩ ገሌ ነው ማለቱ
አስፈላጊም ሆኖ አላገኘሁትም እና ውለታ በላ ሰዎችንም ስም በየጊዜው ማንሳቱ አስፈላጊ መስሎም አልታየኝም። ግን ጥያቄህን ለመመለስ ያህል በእርግጥ በማያሻማ ሁኔታ ብዙ ገንዘብ ተጭበርበረናል። ብዙ ሰዎች ውለታቸውን አጉድለዋል። የሚያሳዝን ተግባር ነው። በነገራችን ላይ ግጥም የዜማ ዋጋ ስንት ነው? እሷን በጠይቃት አታውቀውም። ያው እንደ ባለቤቱ ነው አለች። ዋጋውን የሚወስነው ስራውን የሚሰራው ሰው ነው። እንደ ታዋቂነቱ የፈለገውን ሂሳብ መጠየቅ ይችላል እና አንተም ደግሞ ጥሩ ይገጥማል፣ ጥሩ የታወቀ ሰው ዜማ ደራሲ ነው ብለህ የምትገምተው ሰው ከሆነ እንግዲህ እና ስራውን ለመስራት ደግሞ ፍላጎቱ ካለህ ሰውየው የጠየቀህን ዋጋ ለመክፈል ትገደዳለህ ማለት ነው። ሙዚቃውን የሚያቀነባብረውም ደግሞ እንደዚያው ይጠይቃል። ቪዲዮ ደግሞ ለማስነሳት ከፈለክ ያ ሌላ ደግሞ ተጨማሪ ወጪ ነው እና በጣም ውድ ነው። በዚህ ሁኔታ ተከፍሏቸው ገንዘብ ተበልቶ በህግ መክሰስ መጠየቅ አይቻልም? እንደውም የእናንተን ገንዘብ ራሱ አሁን የሀኒሻ ገንዘብ የተበላ የተባለው ማለት ነው። በእርግጥ መክሰስ ይቻላል፣ ግን ያለ ፊርማ በእምነት የከፈልናቸውና እምነታቸውን የበሉ በመሆናቸው ንቆና ታዝቦ መተውን መርጠናል። የስራው ጸባይ እንደዚህ ነው። ቅድሚያ ነው የሚከፈለው? አዎ፣ በመጀመሪያ በእርግጥ ቀብድ መከፈል አለበት። ይሄ እንኳን በዚያ በእኛም ሀገር ሳይሆን በዚህም ሀገር የተለመደ ነው። እንግዲህ ልዩነቱ ማጭበርበሩ ላይ ብቻ ነው። አንተ ግጥም ጽፋለህ? እኔ እንግዲህ ግጥም አልጽፍም። የሚገርም ነገር ግን ምንድነው ለሀኒሻ የሚሰሩ ዘፈኖችን ሐሳቡን አመጣና ግጥም ለሚገጥሙት ሰዎች እንደዚህ አይነት ዘፈን በዚህ ሁኔታ ላይ በዚህ እንድትሰሩ ብዬ ተነተንላቸዋለሁ። እነሱ በዚያ ላይ ግጥሙን ይሰራሉ። ግጥሙን ከሰሩ በኋላ ይልኩልኛል። እንደገና ያንን ግጥሙን እያየሁ እዚህ ቦታ ላይ ይሄ ይጨመር፣ እዚህ ቦታ ላይ ይሄ ይቀየር፣ ወይም ደግሞ ከዚህ ቦታ ላይ ይሄ ይውጣ ብዬ እንደገና ነግራቸዋለሁ። በዚህ አይነት ነው የሚሰራው እና እንግዲህ ግጥም ባልገጥምም ለግጥም ገጣሚዎቹ ጋር እንግዲህ ድርሻ እንግዲህ አለኝ ማለት ነው። እንግዲህ ድልነሳው ስለ ሀኒሻ ስለምናወራ ነው አንተ ላይ ብዙ መጫን ያልፈለኩት፣ ግን ስላንተ ብትነግረን ጥሩ ነበረ። ድልነሳው ማን ነው? ጋዜጠኛ ነኝ ብለሃል። እሱን እስኪ ንገረን። እውነቱን ለመናገር ስለ ራስ ማውራት ወይም እኔ እንደዚህ ነኝ ወይም እኔ ይሄን ነው የምሰራው ብሎ መናገሩ ትንሽ ደስ አይልም። ምክንያቱም የአንድን ሰው ስራ ምን እንደሚሰራ ሌሎች ቢናገሩት ይሻላል። ግን ያው ስለጠየቀኝ እኔ እንግዲህ የተማርኩትም በዚሁ በጋዜጠኝነት በፊልም በቴሌቪዥን ማቀነባበር ሙያ ነው። የምሰራውም በእንግሊዝ ሀገር የቴሌቪዥን አገልግሎት ነበር። እንደገና በተጨማሪ ለጀርመን ሬዲዮ ላለፉት 30 ዓመታት በቃል አቀባይነት ሰራለሁ። አሁንም እየሰራሁ ነው ያለሁት። እንግዲህ ከዚያ ውጭ ደግሞ እንግዲህ እንደምታውቀው አሁን ደግሞ ሀኒሻን በዚህ በሙዚቃው ዓለም በመምራት እንግዲህ በእንግሊዘኛው አነጋገር ማኔጅ በማድረግ እንግዲህ እየሰራሁ ነው ያለሁት። እንግዲህ ይሄ የሚበቃ መሰለኝ ለጊዜው ለዛሬው። እና አሁን ምን አለ በሀኒሻ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ድልነሳው አንተም ሀኒሻም ግለሰቦቹን ስም አንስቶ ዲስከስ ማድረግ የፈለጋችሁ አይመስለኝም። በዚሁ እሱን እናልፋለን። አሁን የሚቀጥሉት ዘፈኖቿ ምን ይመስላል? ኦሮምኛ ነው? አማርኛ ነው? ምን እየተዘጋጃችሁ ነው? እንግዲህ እሷም ቀደም ብላ የነገረች ይመስለኛል። መጀመሪያ ሀኒሻ ወደ ሙዚቃው ዓለም ስትመጣ አቋማችን የኛ ምንድነው? አንድ ሙሉ ራሱን የቻለ ሲዲ በኦሮምኛ፣ አንድ ሙሉ ሲዲ ራሱን የቻለ በአማርኛ 2 ሲዲዎችን ለማውጣት ነበር እቅዳችን። ግን እንዳልኩ በነበረው ውጣ ውረድ በሰዎች ማጭበርበር ምክንያት ያልተሳካልንም። ስለዚህ በዚያ ምክንያት ግማሽ አማርኛ ግማሽ ኦሮምኛ በአንድ ሲዲ ላይ ነው ያወጣነው ከዚህ በፊት እና ስናየው በህዝቡ ዘንድ በጣም በሚገርም ሁኔታ ነው ተቀባይነት ያገኘው። አሁን የሚቀጥለው ዘፈኖቿ ላይ ግን ከሁለቱ ቋንቋም ደግሞ አልፈን ወደ 3 ቋንቋ ገብተናል። ምክንያቱም አማርኛም ይኖረዋል፣ ኦሮምኛም ይኖረዋል፣ እንደገና አረበኛም ይኖረዋል። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ነው አሁን እየተዘጋጀን ያለ ነው። አሁን ሁለተኛ ሲዲ እየተዘጋጀን ነው። እሷም ብላለች አንተም ብለሃል እና ለምን ያህል ጊዜ ይደርሳል? እንግዲህ ያው ይሄ የሙዚቃ ስራ እንዴት አስቸጋሪ መሰለህ? እውነቱን ለመናገር በጣም አስቸጋሪ ነው እና አሁን የእሷን ስራዎች በ3 ወር ይደርሳሉ ወይም በ6 ወር ይደርሳሉ ወይም በአመት ይደርሳል ብሎ ለመናገር በጣም አስቸጋሪ ነው። ሌላው ደግሞ አንዱ ትልቁ ችግሩ ምንድነው? እዚህ በምንኖርበት አገር ሙዚቃ የሚያቀነባብሩ ሰዎች ብዙ የሉም፣ የተወሰኑ ናቸው እና ስራቸውም ደግሞ በዚያ ላይ ብቻ አይደለም፣ ሌላ ስራ ይሰራሉ ከጊዜ አንፃር፣ እንዲሁም የሌሎች አርቲስቶችንም ስራ ይሰራሉ እና ብዙ ረጅም ውጣ ውረድ አለው። ግጥሙንና ዜማም ደግሞ ለማሰራት ወይ ሀገር ቤት ሰው ጠይቀ ሀገር ቤት ልከ ነው ወዲያ ወዲህ ስትል ረጅም ጊዜ ይወስዳልና
የጊዜ ገደብ በዚህን ጊዜ ብሎ መናገሩ በጣም አስቸጋሪ ነው። ግን ከእግዚአብሔር ጋር በመሆን በሚቀጥሉት 8 ወራት ወይም በሚቀጥለው ዓመት ድረስ ይደርሳል የሚል ተስፋ አለኝ። ቀብድ ተቀብሎ በዛው የሚጠፉት በሁለቱም ቋንቋ ኦሮምኛም አማርኛም በዚህ ጉዳይ ላይ ወይ ለአድማጩም ለጀማሪ አርቲስት መልሰው ደግሞ እንደዚህ ለሚያጭበረብሩትም ደግሞ የሰውን ጉዳይ ቸል የሚሉት ተቀብሎ በዛው ለሚጠፉት ምን አይነት መልእክት ታስተላልፋለህ? እንግዲህ እውነቱን ለመናገር መቼም እንደ ምክርም ልበል ምክሬን የሚቀበል ካለ ማጭበርበር በጣም ነውር ነው። በተለይ የራስን ወገን ማጭበርበር በሀገራችን እየተለመደ አይደለም፣ አስነዋሪ ነገር ነው። ይሄንንም ስለ ሌሎችን ሰዎች ማጭበርበር አለባቸው ማለት አይደለም ነው እና ብዙ ወገኖቻችን ከዚህ አይነት አስነዋሪ ነገር ራቅ እንዲሉ ነው የምጠይቀው። ማንኛውም ጀማሪ ሙዚቀኛም ይሁን ወይም ደግሞ ነባርም ይሁን ግጥም ለመግዛት ሲፈልጉ ዜማ ለመግዛት ሲፈልጉ ሙዚቃውን ለሚያቀነባብርላቸው ሰዎች ጋራ መዋዋል አለባቸው። ዝም ብለው ቀብድ ክፈሉ ሲሉ በእምነት ቀብድ መክፈል ሳይሆን ለከፈሉት ስራውን መቼ እንደሚያደርስ ለመቼ እንደሚል በዚያ ሁሉ ተደራድረው ያ ሁሉ በወረቀት ላይና ምስክሮች ባሉበት ፊት መፈራረም አለባቸው። ያንን ከተፈራረሙ እነዚያ ሰዎች የመካድ የማበል ጸባይ ኑሯቸው አደርጋለሁ እንኳን ቢባል በህግ ፊት ሊይዟቸው ይችላሉ። ስለዚህ ደግሞ ማሰብ ያለባቸው ምንድነው እነዚህ አርቲስቶች ለግጥም የሚከፍሉት ገንዘብ፣ ለዜማ የሚከፍሉት ገንዘብ፣ ሙዚቃውን ለማቀነባበር የሚከፍሉት ገንዘብ ከመሬት ላይ ወድቆ ያገኙት ገንዘብ አይደለም። ላባቸውን አንጠፍጥፈው አፈር መሬት ግጠው ያገኙት ገንዘብ ነው እና ያንን ገንዘባቸውን ሌላ ሰው ምንም ሳይሰራ ሳይደክም እንዲበላው ማድረግ የለባቸውም እና የምመክረው ምንድነው ምላሳቸውን አለስልሰው ጥሩም ሆነው ቢመጡላችሁ በውል ማድረጉ የተሻለ ነውና ያለ ፊርማ ያለ ውል ዝም ብላችሁ ገንዘባችሁን አትበትኑ ነው የምለው። ከዚህ የበለጠ ምንም እንግዲህ ቀለል ያለ ምክር መስጠት የሚቻል አይመስለኝም። ወደ አሜሪካ ነገርስ አትመጡም እንዴ? ቱረት ታረጉ? ወደ አሜሪካ መምጣትን ካነሳህ በእርግጥ አሁን ባለፈው መስከረም ወር አሜሪካ ነበርን። ዋሽንግተን ዲሲ ትልቅ ዝግጅት ነበራት በዎርነር ቲያትር ከታወቁ ከአፍሪካ የተውጣጡ ሙዚቀኞች በተገኙበት ፌሚኮቲ የተሰኘው ዴዲራ ዋዲ እንደዚሁም ደግሞ ከደቡብ አፍሪካ የመጡ ዘፋኞች ነበሩ። ከነሱ ጋር ሆና በዎርነር ቲያትር ትልቅ ዝግጅት ነበር። እዚያ ላይ ተካፍላለች። እንዲያውም የሚገርምህ ዎርነር ቲያትር ውስጥ በአሜሪካ ታሪክ አፍሪካውያን ጥቁር ዘፋኞች እዚያ መጥተው ሲጫወቱ የመጀመሪያዋ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ሃኒሻ መሆኗ ነው እና ትልቅ እንግዲህ ታሪክ ሰራች ማለት ነው። እንደገና ደግሞ አሁን እንግዲህ ናይጄሪያ በቅርቡ ትልቅ ዝግጅት ይኖርታል ከነ ኤኮን ከቦብ ማርሌ ልጆች ጋር። ግን አሁን ባለው ትንሽ ችግር ጊዜው ተራዝሟል። እንግዲህ ወደፊት ደግሞ እናንተ ከጋበዛችሁን ወደ አሜሪካ ለመምጣት ዝግጁ ነን። መልካም እንግዲህ እድል ነሳው እግዚአብሔር ይስጥልን። Shore jab jab mareda ilkana nani
Anisha walitti fufuu barbaadura. Okay, waan na gaafachuu qabda? Waan si gaafadhu hin qabu. Innillee waanuma ati jette jedhee namoota maallaqa sisaamanii waan akkasiisisooban kana maqaadhaan itti bu'uun barbaanne kana duras dubbanneerra akkasumaan kompleenii baay'isuun barbaachisaa miti jedhee atillee yaadni keessanuma miti. Maaliif yoo har'aa boriirra deddeebitee waan tokko yoo haasoftee maaliif kanaan dura dubbanneerra iddoo baay'eetti gaafatamnee dubbanneerra. Kana booda garuu anis waaqayyoon galanna ga'eera. Irra deddeebitee waan namaa yoo haasoftee atuu isaanii caalu jechuudha. Akkuma isaanii jechuudha. Kanumaafuu al tokko morra darbuun gaariidha. Hayi bareeda. Amma ganama bari'eera bunas dhugdeerta sirba tokko sirbuun dandeechu? An bunas hin dhugne, fuulas hin miqanne, akkasumatti inni ka'ee dhufee sittaasee sirba ati barbaaddu CD koo keessa si ergina isarraa haasofsiisuu. Walaloo yaadattu walaluma naan jettu anuuna. Meeqa si erguun akka waan barbaadde si erguu hin dandeessu. Lakki. Amma walaloo jechuu hin dandeechu. Walaluma. Haa ta'uti ka baay'ee haasofnee almost gara sa'aatii tokko haasofnee irraa Annishaa Salamoon kanarratti wanni bakki hir'ate bakki yaadni itti dabaluu dandeechu yaadni dabarsuu barbaaddu jira. Baay'een si galateeffadha fiidee reediyoo mataa keessatti. Waan jedhuu barbaadu baay'een si galateeffadha. Hedduun si galateeffadha. Kanarratti immoo roondumaa sin jaalladha. Waan isin yaada keessan raalaatan yeroo keessan fudhatanii jabaadoo oranaan bisan hundumtuu roondumaa jaalalli keessan guddaadha. Galatoomaa. Akkasi Annishaanullee akka raadiyoo Finfinneetti uummata keenya maaliin tajaajila waama uummata keenyatti irratti maaliin dhiyaannaa maaliin kontribuut goona social service public service jetti biyya kanatti uummata keenyaatti waan tajaajilaa fi wanni sitti dhaga'amu hin jiru gama kanaani atis immoo yeroo kee fudhattee raadiyoo kana waliin haasa'uudhaa fi ulfaadhu yaada kee uummataan hin geenya. Interviewin kun isa duraati malee isa dhumaatii miti fuulduratti immoo itti deebinaa atillee jabaadhu afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan Arabaa akkasumaan afaan biraallee yoo dandeesse sirbii nu bohaarsii siin jedha ka. Baay'ee galatoomee egaa gara fuulduraatti sirba duwwaa ta'uun ta'in sirbi kunis ittuman waaqayyo wajjin ittuman sofaa deema. Hojii adda addaas hojjechuu irratti akka fiilmii fa'a. Waan sadii afran tokko irratti qorachaa jirra. Sirbatu dubaatoon ta'in karaa adda addaatis gargaarsa kanaan irratti yaadaa jira. Yaada dubaatoon ta'in jalqabaaman jira. Egaa Rabbi si gargaaru jabaadhu ati hamilee qabdaa nama fuulduratti baay'ee hojjechuudha. Waa hundaanuu tattaafachuun kee kuni. Hawaasni keenyas immoo korma akkasii kana qabaachuutti itti gammada jedheedha. Abdaddaa kan hin lafan duratti walumaan. Egaa ni laallagaa. Walumaan ni laalla. Walumaan ni laallagaa wajjinumaan umurii nuuf kennu waaqayyo. Ganaa jiraanna barabaraan jabaadhu. Jiraanna malee. Ayyee kana gaatti Annishaa. Isa lee haadha kun jiraatu. Okay, bye.